ترجمتنا تفسير سورة الأنعام آية دبا في دي دمي شاني راي قال جدا إيه maal turre duraanii waa'ee kaafirtoota kana. Ayatoonni yoo itti dhuftee mucjizaa hoggaa arkan hanga waan akka ergamtoonni kennamnu hin amannu jedhanii isaanummaanuu ergamtoota ta'uu barbaadan jechuu warra. Rabbiin maal jedheen duuba Allahu a'lamu haythu yaj'alu risaalatahu. Rabbiin bakka ergaa isaatti godhatu numa beekaa. Warra kanatti badiidhaaf ka'anii hidhatanii dhaabbatan kana salphinni isaan mudatu ta'a Rabbi biratti azaabni cimaanis mudatuuf jira shira isaan xaxansaniif jecha jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kana keessatti immoo ayaata har'aan tanaa keessatti hoo maal jeeme faman yuridillaahu nama Rabbiin fedhee an yahdiyahu isa qajeelchuu nama fedhe yashrah sadrahu jechuun qoma isaani bal'isaa lilislaami islaamummaa qeebaluudhaaf islaamummaadhaaf bal'isaa jechuun hayyee islaamummaaf qoma bal'isuun isaa kun meekamilaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qalbii nama mu'minaa kanatti nuura tokko darbee ifaatti darbu ayyagzifa nuuran hayyee nuura gartee gaa nuura isaarraa ta'e qalbii isaatti darbuudha ja'a. Hayyee yeroo san qomti isaatuun islaamummaa fudhatuudhaaf qeebaluudhaaf gartee gaammaan tana banamtee jirte jechaadha. Umayyurit jechuun nama fedhe ayyudillahu jechuun isa jallisuu nama fedhe immoo rabbiin yaj'al jechuun ni godha sadrahu qoma isaa san ni godha dayyiqan jechuun dhiphoo godhaa harajan jechuun akkaan dhiphoo godha jechaadha. Hayyee ka'annamaa yas'acadu akka nama inumaa'uu ol korutti giddamuu akka nama ol korutti dirqamuuti fissamaa jechuun samii keessa ol ba'u. Akkuma gartee gaa nama asiin samitti ol deemi jedhaniini akkasuma jechuun magartee gaa islaamummaa tana qabadhu jechuun hayyee amantii islaamaa tana hojjedhu jechuun hayyee nama gartee gaamma samitti ol deemi jedhaniin akkasuma tahaa qomti isaatuun dhiphattee jechu kadhaalika jechuun akkasumatti kunoo yaj'alullaahu rijsaa rabbiin abaarsa godha yookiin kufrii godha alalladhiina laa yu'minuun warran amanne irratti jechaadha. Amanuu dhabuun isaanii sun maal isaan godhe laam amanuu dhabuun isaanii hayyee akka gartee gaa najisummaan hayyee isaanitti dhuftu yookiin ammoo akka abaarsi rabbii isaan mudatu godhe jechuun kuni gartee gaa baduma isaaniitti malee waa badii waan biraatii miti. Hayyee wahaadaa je hayyee karaan olitti himame suni siraatu rabbika hayyee karaa rabbii keetiiti mustaqiiman diriiraa haala ta'een je egaa rabbiin nabi muhammadiin sallallahu alaihi wasallam waa inni nuti siif ibsine kuni karaa rabbii keetiiti diriiraadha. Qad fassalna al-aayaati hayyee gorsa adda addaa yookiin mallattoo garagaraa nuti adda babaafnee jirra liqawmin yadhakkaruun warra gorfamaniif jechaadha. Yaada amma duubaree waman yurid an yudillahu je'e iraadaan tun amma iraadaa kowniyyaa iraadaa qadariyyaadha jechu iraadaa kowniyyaa sanii jechumma iraadaa shar'iyyaa sanii miti. Lahum jechuun hayyee ummattoota gorfaman saniif taa'aadha daarussalaami manni nagayaa sun hayyee biitti nagayaa sun isaanii taatuudha inda rabbiin rabbii isaanii biratti jechu hayyee manni nagayaa achi keessa waan takkallee firraan sodaatan biyya nagayaatti la'amma jannanni hayyee bakka biyyammaasii salaam taati jechaadha. Salaamuun qawlan min rabbin rahiim jedhe hayyee malaayikaan isaan irratti salaammatti rabbiin isaan irratti ni salaammata. Lahum jechuun isaanii taatuudha hayyee daarussalaamii manni nagayaa sun ja'a inda rabbiin
rabbii isaanii biratti wahuwa jechuun rabbiini waliyyuhum jechuun tiksaa isaaniiti ayyee wahuwa rabbiin waliyyuhum jechuun tumsaa isaaniiti isaaniif tumsaa bimaa kaanuu yacmaluuna waan isaan hojjetan saniif jecha eegaa amantii islaamummaa tan isaan qabatanii itti hojjetan saniif ويوم يحشرهم جتشون يا ربين أمتما ولك أبو سمي دبر واذكر جتشو ميهمي دبر أيها الرسول يا إرقما جديما يوم يحشرهم جميعا وياهم دم إساني تخاسي أمم خنهندا أيه مال جان دوبة أيه يقول لهم إساني نجاء يا معشر الجن يا غري جني دا قد استكثرتم جتشون دقمت الدمي فتن من الإنس جتشون أيه إلمان نمار رابا فتني جهتن نموت جلفتن غري الدمي فتني warra gara keeysanitti fudhattan namoota baay'ee godhattanii jirtanii yaa waqaala jechuun ija awliyaa'uhum ayyee jaalalloon isaanii minal insi ayyee jaalalloon jinnoota sanii jechu ayyee minal insi jechuun ilma namaarraa ka jaalalloo jinnii ta'e sun ni jaa rabbana istamta'a jechuu yaa rabbii keenya ni qanani'e ayyee baadunaa gariin keenya ni bashannanee bibaadiin gariidhatti ni qananee wal fayyannee turre jechuu addunyaa irratti jechaadha. Ayyee nuti isa imma gartee gaa isaan jalaan oolleeti. Ayyee bashannannee addunyaa irratti walitti qananiinee turre jechaadha. Kuun hadiraa amma ka'ee inni ka'ee hadiraa hoggaa jaare kuun ammoo ayyee hadiraa isaa kana jinniinis gaa dhuftee soba adda addaatti himtii filaam. Ayyee kuwaanummaadhaa fi waan garagaraatiis gaa waliin wal gargaaranii waliin hojjetu warammaa. Ayyee akkas jedha jechu wabalagnaa jechuun geenye ajalanaa jechuun yeroo keenya alladhii ajjalta lanaa jechuun kanuu qabdi san qiyaamaa ati gartee gammaa tana baallama nuu goote san geenye yaa rabbi yaa arra nutti guutamte dubbiin qaala jechuun jedhaan rabbiin annaaru ibiddi jahannam sun maswaakum jechuun qubsuma teeysanii khaalidiina fiihaa ja'a ibidda san keetti waaroo haala taataniin jiraattu illaa maashaa allahu hanga rabbiin fedhe malee jechara odoo jahannam hin seenin dura hanga gartee gaa rabbiin fedhe malee odoo jahannam hin seenin dura gartee gaa hanga dirree qiyaamaa faa keessa dhaabbatan san hangas malee jechu yookiin illaa maashaa rabbuka waan rabbiin kee fedhe malee jechaadha. Wanni hangi rabbiin fedhe maasiis gariin ulamaa'otaa maal jedhaani achumattuu jahannam keessaa ayyee achi baanii gara maasiis bishaan danfaa dhuguutti oofamanii ija. Sanirra immoo maantun ma'naa maniiti illaa man shaa'a jechu. Ayyee illaa man shaa'a Allahu jechuun nama Allah ni fedhe malee jechaadha. Warra amma gartee ga'usaata muumintootaa fa'a jahannam seenanii eegas booda gartee gaa fixatanii hidhaa isaanii badii isaaniitiif gubatanichi keessaa bahu fa'a warreenuma akkasii malee jechaadha. Inna rabbaka jechuun dhugumatti gooftaan kee hakiimun aliim jechuun ogeessa beekaadha. Eeywa wakadhaalika jechuun kunu akkasanitti jedhe ayyee akkuma gartee gaa jinni gartee ilma namaa raggoone sanitti jechaadha. Ayyee nu walli jechuun ni moosifna ba'da zaalimiina jechuun garii kaafirtoota ba'dan jechuun garii irratti moosifna jechu rabbiin gartee gaa zaalimaan deebisa jechuudha barammaa. Ayyee zaalimtootumaa walirratti sallaxa jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bimaa kaanuu yaksibuun waan isaan hojjetaniif jechaadha. Baduma isaaniitiif jechu yookiin wakadhaalika nu walli akkasitti jaalalloo goonaa ba'da zaalimiina garii kaafirtootaa ba'dan gariidhaaf jaalalloo jechummaa wal gargaaraniiti jechumma. Ayyee ka ilma namaatis ka jallate jinniidhaaf waa qala. Jinniinis ammoo waan isaan barbaadan gootii fi akkasitti jallina irratti walii gargaaru isaanummaa nu jechaadha. Libaanata aarsaaf jinniidhaaf
Shayxaanotaaf amma gartee libaanota ixaaniirra kaayaa fi hayyee isaanis waa inni barbaadu godhaniif gaa. Akkasii wal gargaaree kaafirrummaanuu kaafira irratti sallaxama jechaadha. Yaa maasharal jinni wal insi akkana jedhaan rabbiin ammaasi. Yaa garee jinnii fi insiidha. Alam ya'atikum sa isinitti hin dhufne. Rusulun minkum ergamtoonni isinirraa ta'an isinitti hin dhufne isa akkana jallattan. Yaqussuuna alaykum ka isiniif odeeysan yookiin ka isin irratti qara'an. Aayaatii jechuun keeyyattoota kiyyaa yookiin ayatoota kitaaba kiyyaa ka isin irra qara'an. Wayunziruunakum ka isiniif dinniinan yookiin ka isin sodaachisan liqaa'a yawmikum haadaa. Qunnama keeysan ka arraan tanaa kana fuula kiyya dura dhufu dirree qiyaamaa dhufuu keeysan kana warra isinii dinniinuu ka isin sodaachisu isinittin dhufneehi je'ee gaafataa. Qaaluu jechuun ni jaanamma gaa kaafirtoonni jinnii fi insiidhaa sun. Shahidnaa nuti ragaa baane alaa anfusinaa lubbuma teenya irrattu kufrii ragaa baane jechaadha. Yaada. Ifumaafuu irratti ragaa baan jechuu bar. Shahidnaa jechuun ragaa baane alaa anfusinaa. Lubbuma teenya irrattu badii nuti fitti murree jirraa jedhan jechuummaa. Ergamtoonni nutti dhufanii jiraniidha baramma. Ergamtoota biratti nafne hayyee waan hunda nutti himanii jiranii badiin teenyumaa. Wa shahidnaa alaa anfusinaa annahum qad ballaguu jechuu. Akka ergamtoonni ergaa ati itti kennite nutti fidan ifirratti ragaa baanee jirra jechaadha. San ammoo gara duraani morman isaanummaanu. Kana jechuun isaanii eega humniti isaanii hundi irratti ragaa baatee kara deeman dhaban booda dhugaa kana lafa kaayanii jaanu. Gara duraatti ni morman jechuun wallaahi maa kunnaa mushrikiin. Akkas jedhanii jee rabbiin ayatoota biraa keessatti. Nuti mushrikan turree nuti kaafiraa miti jedhanii mormanii jedha. Gara duraani morman eegammoo qaamni isaanii irratti ragaa baate booda deebi'anii dhugaa jiru kana lafa kaayan jechuummaa. Hayyee waqarratuhum layaatu duniyaa jiruu addunyaatu isaan gawwoomse washayiduu ragaa ni baanu. Alaa anfusihim lubbuma isaanii irrattu ragaa ni baani. Annahum kaanuu kaafiriin isaan kaafirtoota ta'u. Kownahum kaafiriina jechu. Hayyee annaan harfu tawkiidii wa nasbin wa masdariniidha. Harfi tawkiidaa ta masdaraati. Ta nasbiiti jechu waan isii boodaati waliin. Masdara khabara isiitii jijjiiramti laamma. Annahum kaanuu kaafiriinaan washahiduu alaa anfusihim kownahum. Hayyee ta'uu isaanii kaafiriina. Kaafirtootuma ta'uu isaaniituuf irratti ragaa baan ja'a. Zaalika akkasitti ifirratti ragaa baasisiisuun sun. Allam yakun rabbuka jechuun annahu jechu an mukhaffafatu min athaqiilati jaanu. Aniin sagalee jabduu turte duraan. Shaddii qabdi sanirraahi sagalee laafatti deebifamte. Allam yakun rabbuka jechuun annahu jechuun sha'anii dubbii lam yakun rabbuka rabbii keetun ta'ini tanaafi firratti ragaa baayisiise jara. Muulikal quraa jiraattota magaalotaa yookiin jiraattota gandootaa san kaballeessun taane bizulmin jechuun miidhaadhaan wa ahluhaa gaafiluun naala jiraattonni biyyoota sanii dagatoo taaniin amantii irraa jechaadha. Dacwaarraa hayyee beekumsarraa dagatoo isaanii jiru rabbiinis hin balleessu sababa zulmii isaaniiti. Eega ergaan bira geesse malee jechu. Yaada. Eegaa zaalik amma dhugumaa ugalaa. Dubbiitti galcheetuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Waan hundaa'u qabatamaaniga. Hayyee rabbiin subhaanahu wa ta'ala wamaa kunnaa mu'adhibiina hattaa nab'atha rasuulaa je. Hanga ergamaatti erginuu nuti hin azabnuu. Hayyaadha. Amma ergamtootatti ergeeti. Addunyaa tanarratti didanii kijibsiisanii lafarraa balleesse isaan. Achitti immoo ifuma irratti ragaa baay'isiise maasiisu. Hayyeenumaa badii qaba malee ergamtoonni ergaa isaanii bakkaan ga'anii jiranii jechuuf irratti ragaa baan jechaadha. Ayyaata. Walikulliin hundumaafuu darajaatun
hayyee sadarkaaleedhaatiitu jira mimmaa camiluu jechuun waan hojjetanirraa jechaadha. Walikullin jechuun hunda isaaniitiifuu jechuun darajaatun jechuun hayyee sadarkaalee jira mimmaa camiluu akkuma hojii isaaniitiin darajaa qabu jechuu warrundinummaa. Hayyee amma inni hamtuu xiqqoo hojjetee fi hamtuu guddoo hojjete akka tokkoo miti jechuudha. Inni nama jallisee fi agartee jallatee nama hordofe tokkoo miti jechaadha. Isa jallise santu rahama. Hayyee inni gartee hoogganaa kufrii ta'ee fi hayyee hoogganamaa ta'e tokkoo miti jechaadha. Walikullin darajaatun hundumaafuu gartee galataatiitu jira. Muuminaa fi kaafirtootaatis namuu. Hayyee mindaa mataa isaa qaba mimmaa camiluu waan hojjetanirraa jechaadha. Alaa qadri acmaalihim fi duniyaa akkuma addunyaa keessatti hojjetaniin qixuma hojii isaaniitiin jechaadha. Wamaa rabbuka jechuun gooftaan kee hin taane bigaafilin dagataan taane cammaa yacmaluu naan badii isaan hojjetanirraa jechaadha. Yookiin ammaa yacmaluuna waan gabroonni hojjetanirraa jechuudha. Katoltuu hojjetee kaamtuu hojjete hundaa'uu quba qaba jechaadha. Namuu galata hojii isaa argata. Namuu mindaa hojii isaa murata. Warabbuka alganiyyu gooftaan kee dureeysaa yaa ergamaa jedhee magaa rabbiin. Zurrahmati jechuun inni abbaa rahmataati. Rahmata qabaa. Iyya sha'a jechuun yoo fedhe. Yudhibkum isiniin lafarra jiru kana lafarraa oofeeti. Kana lafarraa xaragee fixeeti. Wayastakhlif jechuun fidee bakka buusaa min ba'dikum eega keeysanii. Maa yashaa'u jechuun waan fedhe fidee bakka buusa lafa tanarratti uummata jechaadha. Kamaa ansha'akum akkuma isin uume sanitti min zurriyyati qawmin aakharii. Ilmaan uummata biraarraa jechaadha. Isin uumma gartee hortee uummata isin dura kuteeti. Abbootiin keessan lafarra hin jiru. Hayyee warruma ilmaan isaanii taatantu lafarra jiraa jeemma. Akkuma abboota keessanuu kuchiisee isin fidi. Hayyee isinii kanaas lafarraa kaasee bakka keessa waan fedhe fidee buusuu danda'e inni jechuuf deemaa baramma. Rahmatuma isaatiif isin dhiise malee jechu. Inni gartee isa rahmata qabu sanii jechaadha. Innamaa tuucaduuna wanni isin baallama godhamtan sun hayyee jannataa fi azaabni. Yookiin ammoo jahannamiin mayyee azaabni isin baallama godhamtan sun la'aatiin jechuun dhufaaf jira. Wamaa antum bimuujiziin jechuun isin waa rabbi duraa bahoo miti jedha. Hayyee azaaba duraa bahuu hin dandeeysa. Wamaa antum bimuujiziin isin waa rabbi dadhabsiisoo miti. Qul jechuun ji'ati ayyoon rasuulu yaa ergamaa jedhe rabbii nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yaa qawmi cimaluu yaa ummata koo hojjedhaa je'iini alaa makaanatikum. Hayyee aaduma teessantarra jirtan san irratti hojjedhaa. Inni caamiluun anis gartee amantuma tiyya tanarra jiraadheetiin hojjedhaati ja'a. Akkas ji'iinii je kun imma gartee lola malee tolaa miti laa. Eeyyuwaa isinis eega kufrii malee diddan. Eega shirkii filattanii shirkii irratti haftan. Aaduma teessantarra jirtan san hojjedha. Hayyee inni caamiluun anis ammoo amantii tiyyaan hojjedha. Fasawfa ta'lamuuna jechuun beekuuf jirtan ganaa man takuunu lahu nama isaa taatu caaqibatu daarii booddee mana akhiraa bareedduun suyyaa. Innahu jechuun garuu moje dhugumatti sha'anii laa yuflixu zaalimuun. Milkaawan isin kaafirtoota eega taatan hin milkooftanii tana beekaa jala muraadha. Wajacaluu lillaahi rabbiif ni godhanii kaafirtoonni fi mushriktoonni kun mimmaa zara'a jechuu waanuma rabbiin uumerraa min alharsiin ooyruu fi wal'anacaami beeyladoota irraayis nasiiban jechuun qooda godhaniifi jamma. Tun ta rabbiiti qataaraan tunis gartee gaama hundeen tunis ta rabbiitii ja'anii rabbii kennan. Hayyee faqaaluu jechuun ni ja'an. هذا لله يجون خنق ربي تيجان بزعمهم صبسانيتين جتشارا وهذا موخني لشركائنا جتشون قبرمتو تخينياف
warra nuti gabbarru sani shariikan rabbii sanii fi jaayaa. Wanta gabbaran saniifis qooda ni qoodu ooyiruu isaaniirraa qabeenya isaaniirraayis jechaadha. Horii isaaniirraayis hamaa kaana jechuun wanni ta'e immoo lishurakaa'ihim gabbaramtoota isaaniitiif tani qoodan san falaa yasilu ilallaahi gara rabbiitti hin ga'u jechaadha. Tani gartee gaata sheekota isaaniiti yaanichi kaayan san rabbiif dabarsaniin kennan jechuu fidanii masgiida rabbiitiin hin jaaran fidanii waan kheyriidhaatiin hin hojjetan jechaadha. Wamaa kaana lillaahi ammoo rabbii taja'an san fawwa yasilu jechuun wanni sun ni gaya ilaa shurakaa'ihim gara gabbaramtoota isaanii sanitti jechaadha. Yoo ta shariikan isaanii tagartee warra gabbaranii sun duraa badde tanuma rabbii tana fuudhanii bakka buusaniif jechaadha. Yoommoo tan ta rabbiiti ja'antun baddi ta shariikota isaanii wantoota gabbaran sanii fidanii ta rabbiiti ja'anii gamanan deebisan ja'a. Amma kana jechuun maal garsiisa? Wanta gabbaran san irra jabeessanii jechuu. Egaa shirkiin badduunuu tanumaa barlaamma. Ayyaadha. Akkanumatti ifumaa qoodu jechuu bar. Qabeenyuma rabbiin itti kenne waan biraatii kennu jechaadha. Saa'a jechuun waa fokkate maa yaxkumuun wanni isaan murteessan sun waa fokkate akka malee murteessanii jedha. Aadaa ummata Qureeshii maal turanii jaan gaafa duraa. Rabbiifis qooda wayii ni qoodu. Wantoota gabbaran sanii fi taabota isaaniitiifis qooda ni qoodu. Ooyiruu hanga tokko ni muranii. Beeyladoota irraa hanga tokko akkasitti isaan lamaaniifuu kennan. Yoo beeyladni gartee rabbii kennan sun ka'ee waa ta'e taabota isaaniitii kennan kana fidanii bakka hin buusan. Yoo ooyiruun rabbiiti jedhan sun baddee tani taabota isaaniitii kennan san fidanii gartee gaata rabbiiti jedhanii bakka hin buusan jechaadha. Yoommoo hoota wanta isaan gabbaranii taabota isaanii sun duraa badde immoo beeyladni isaan gartee kennan sun yoo duraa du'e tanuma rabbii tana fuudhanii bakka buusu jechaadha. Loogii isaan hojjetan laa. Wakadhaalika akkuma sanitti zayyana likathiirin minal mushrikiina baay'ee mushriktoota irraa ta'eef miidhegse qatla owlaadihim ilmaan isaaniitu ajjeesuu shurakaa'uhum gabbaramtoonni isaanii kan isaan gabbaran sun akkasin miidhegsee fi ilmaan keessaa kan ajjeesaa jedhee inni itti ajaju ni ajjeesu jechaadha. Qureeshiin akkas turte dhuguma. Liyurduuhum akka isaan halaakaniif jallina kanaan jechu waliyalbisuu calayhim akka isaan harkaa walin laaqaniif diinahum amantii isaanii tan akka walin laaqaniif ilmaanuma isaanii kanaaf ajjeesaa jedhaniin jechaadha. Akkas godhuu turan jechu. Kun imma gartee gantummaa shayxaanaa fi garee shayxaanaati jedhan ru'asaa'ota isaanii matootii isaanii waan akkanaa hojjisiise jechaadha. Ooyiruu gartee rabbiin isaanii kenne isaanirratti haraam godhufa. Beeylada rabbiin isaanii kenne isaanirratti haraam godhufa. Kun immoo shayxaanotaatitu waan akkanaa isaan hojjisiise jechaadha. Ilmaan isaanii ajjeesuus akkasuma akkuma Qureeshiin gaafa duraa. Dafnul banaati minal makrumaa jechuu turan. Ijoollee shamarranii yookiin intaloota dubaraa ajjeesuun qawwaaluun haala gurguddaarraa jaan. Wa'idhal maw'uudatu su'ilat jedhan rabbiin. Hoggaa isiin jirtuu awwaalamte sun gaafatamtu jedhe. Bi'ayyi dhanbiin qutilat mee balleessaa tamiif ajjeefamte. Aadaan isaanii aadaa fokkattuu turte jechaadha. Ardhallee akkasuma jedhan. Maaliif jennaani manumatti hidhaniiti manuma teessisuu hin kennan waan guddaa malee. Miliyoona biliyeenara warreen akkasitti malee hin kennan. Waan ittiin kennan kana guddisan ol kaasan kaas deemee fuudhu hin jiru manumatti hafti. Akkasuma ilmaan firaa nama gartee ilmaan adeeranii faa wali kennan malee kabiraa fuudhuu ja'an. Kunis waan sanii walii waloon fakkaata jechaadha. Mirga isaanii dhiibuudha. Kunummaanuu isaan awwaaluudha utuma lubbuun jiranuutu jechaadha. Akkas godhuun irra hin jiraatu. Ulamaa'onni immoo daawaatti godhu jiran
hin dhagayan malee. Ayyee akkuma gartee gaa dur jirtu awwaalan san har'as jirtuma awwaalu jiranii jaanuma. Ayyee wakadhaalika jechuun akkasanitti zayyana likathiiri min almushrikiina hedduu mushriktoota irraa ta'eef babbareeche miidhagse qatla owlaadihim ilmaanuma isaaniitu jeessu shurakaa'uhum gabbaromtoonni isaanii sun liyurduuhum jechuun akka isaan balleeysaniif jecha waliyalbisuu alayhim diinahum akka ammaasi amantii isaanii harkaa waliin laaqaniif jecha jechaadha isaan burjaajeysuuf bare walaw shaa allahu rabbiin odoo fedhe maa fa'aluuhu akka sanuun hojjetanii sunis fedhuma rabbiitiin taate jechu amma gartee mashi'aan tun ma'anaa iraadaa sani jechuu iraadaa qadariyyaadha jechaadha fadharhum isaanuma sanuu dhiisii wamaa yaftaruu naan kijiba isaan ummatan sanis dhiisii je itti dhiise jechu boodammoo qoricha qonnaafiif deema gaa akkasit dhiisuun deemu darsiin teenya taadaan tana fakkaatti warra waan barateen fayyadamu rabbiin waa godhu barnoota keenya barnoota faayidaa allahumma callimna ilman yanfacuna wanfacna bima callamtana ya rahman rahimin rabbi zidna cilman وارزقنا فهما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. شكرا ربي سنين رحجاب تبارك الله فيكم. عمرين وفرير الدعجة ورتو تخين درسين الرخان فكاتا ولتفسيرك وقبرتني قومي سينو دندوسني ولريادا قباها وريادا كنا كم قوتو تبجي رامسا